Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantan hadis atau kecakan hadis bareedaa hadis ajaa'ibaa kan qabadhee isinii dhufe. Hadisichis maal jedha? Isin immoo shara walii fuudhaa wallaahi billahi faayidaa qabu. Waliif hadooduun dirqama nama rabbitti amaneeti jedha mata dureen kiyya jechuudha. Waliif hadooduun dirqama nama rabbitti amaneeti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Fakkeenyi mu'mintootaa wal jaalachuu keessatti, waliif rahmata godhuu keessatti, waliif nahuu keessatti akka qaama tokkooti. Hoggaa bakki takka irraa dhukkubde qaama guututu hirriba dhabuu fi leeydaa'uudhaan wajji dhukkubsata. Hadiisichi sahiha muslimii. Warri akkuma hadiisa kana keessatti wal jaalatee waliif hadoodu rabbiin naa godhu. Hadiisichi baay'ee faayidaa qabu. Akka tokkummaa musliimaa kana jajjabeessa jechuudha hadiisni kuni. Wallaahi hadiisa ajaa'ibaati. Sheer godhaa viidiyoo gabaabduu hadiisa gabaabaa viidiyoo bareedduu argachuudhaaf yuutuubii kan koo Qubee Jenereeshin sabskiraayib naaf godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.